قال رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي اللواء دادو بار كاليفا إن المعركة على تجنيد المتزمتين الحريدين في صفوف الجيش مهمة. الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش والشباك والشرطة أطلقوا الثلاثاء بتوجيه من المجلس السياسي والأمني في الجيش الإسرائيلي استقالته، وقال في رسالة استقالته إنه فشل في 7 أكتوبر تشرين الأول. بكم نبدأ بالتطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني من مخيم جنين إثر استهدافه من قبل قوات. كان يعرف إن في رجال اضرب، الله أكبر. كان يعرف إن في رجال اضرب، الله أكبر. والله ما زادتنا معركة طوفان الأقصى إلا شراسة وعنفوانا وإصرارا على مواصلة ملتن كبجمتوتا وردفتوتا كينيا وتبجي ديكدامي لما الروبي ودفنوان بلبلومي باقدو غاليساف وراني غازا غما ويست بانكيف جنيني تلبوان فلسطيموتا چلاسف حليلوان غرغدو تيارا في لفودان ايغلمي الدنيا بلالي فتشو ايغلاني تجران Pirezidaantiin marataan 47ffaa Doonaald J. Tiraamp Filisxeemonni waggoota 20f gara Indooneeziyaatti godaananii Gaazaan irra deebitee ijaaramuudha qabdi. Filmaan ni jiru kana jechuun pirezidaantiin Indooneeziyaa Nawaar Ibraahimidha. Gaazaa ijaarsaan ni deeggara lammiileen isaanii garri deeman tokkoon jiru jechuun dhagahameeti jira. Seenaa bu'uura ganamaatiif akkasumas kutaawwan gurguddoo isaan West Bankiitiif bakka buutuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Tiraampiin filaman ambaasaddariin Ameerikaas macaafa qulqulluurraa dachiin Filisxeemotaa West Bankis Jeninis kennamte kana qaamni mormuun jiru jechuun dhagahame. Ajajaan waraanaa waliigalaa Israa'el Heelziyaan Leevi aangoo gadi dhiisuun nama afuraffaa ta'anii qondaaltonni hedduun ammas Benjamin Netanyahu keessa bahuudhaaf kakachuu isaaniif xalayaa galfachuun dhagahame jira. Waraanni baha gidduu galeessaa gara sadarkaa cimaatti kan ol ba'e ta'uu fi Abu Hamzaan hoogganaan Birgeediyaal Quddus warri Jeniin Filisxeemonni hundi keessan dammaqaa jechuun dhagahameeti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya Faanul Aqsaa bomboleettiin Aqsaa sanduuqa reeffaa Israa'eelota bismaara dhumaa turte kan jedhan jechoota miidhagoof walakkeessa Gaazaa keessaa kan bookkisan Abu Ubeydaan Ameerikaattis dhibee gurguddaa ta'uun dhagahamee jira. Waraanni Gaazaa keessaa ni dhaabbata jedhamee namicha maraataa gaafannaan ani beeku natti hin fakkaatu jechuuf turti deeqanii booda Israa'el haleellawwan gurguddoo fudhatteen Filisxeemota 10 ajjeesuu fi Birgeediin Mujaahidota sababa gurguddoo isaan haleellaa kana dhoosaniif Kwaatar irraa kaaseen biyyoota Arabaa hunda kan dheekkamsiise ta'uun dhagahamee balballoomii keessatti balinaan dhageettu. Iran needs to strike nuclear understanding with Trump. We have successfully powered than what us thinking is over misinformation and we are almost ready for everything as well as peace discussion. But don't remain for the mistake option. President Masoud Pezeshkian karaa kamiiniyyuu yoo dhufan qophii jirra. Garuu dogoggoroota kan lafaa fuutanii abjuudhaan ol kaatan yoo taatan dogoggora biraa keessa seentu hin salphatti dubbii jedhu dhageessaniiti jiranii. Ameerikaan dachii biraa taateeti jirti. Imaammanni Doonaald Tiraamp yoo Raashiyaan karaa nagaa fudhachuu didde qoqqobbii cimaa irra kaaha jechuun addunyaan maal nagaa deemti balaan qarqaba Joon Baayidanii dachaa dabaluu deemtii yaaddoo biyyoota baha gidduu galeessa diigamuu gamtaa Awurooppaa neetoo fi kan kana fakkaatan hunda balballoomii keessatti dhageettu. Biyyoonni neetoodhaan Firaans irraa kaasee hundi ilkaan Doonaald Tiraampiif Ameerikaatti ciniinnatan. Namichi dhaabbata fayyaa idila addunyaaf akkasumas jijjiirama qilleensaa idila addunyaa kan Paariisii fi dhaabbilee gurguddoo keessaa bahan Ameerikaan sabbata ishii manatti ol deeffatti guduunfattee qaxqax jedhan wanti arjoomnuuf sadaqaan keenya si'achi gara keessaa malee gara alaa jechuun addunyaa dheekkamsiise. Meeksikoo irraa amma tattaman ari'a. Meeksikoo galfa kan jedhu Ameerikaan galfitti jijjiirra jechuun yaaddoo baqattoota jireenya waggoota meeqa daangaarra turanis gara jabinaan murteessan. Namichi Abu Jahal ta'uun oolu kan jedhanis hin dhabamne.
الضفة الغربية زاهر جبارين في مقابلة مع الجزيرة إن الوحدة الفلسطينية هي الصخرة التي سيتحطم عليها الاحتلال ولن يفرق بين أي شبل أو طفل فلسطيني على انتمائه. نحن نقتل لأننا فلسطينيين، يهدم هذا البيت لأنه فلسطيني. هذا وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن أمله في أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية والانتقال للمرحلتين الثانية. نأمل أن يبقى وقف إطلاق النار صامدا حتى النهاية كي نتمكن من الوصول Netanyahu repeatedly said the war would not end until Hamas was eradicated. I asked Hans Jakob Schindler, who's a Middle East analyst with And what do they do about the language barrier? It's all quite ridiculous if you think about it. If relocating is really being considered somewhere in Gatumur sagantaa keenyatti kan ufana buutan abdii qabna hiriyoota jaalataniif ajrii qabdu appilikeeshina garaagaratti nu hira share godha akkasumas komentii jalatti free Palestine jechuu hin dagatina CTN jechuu hin dagatina harawatanan subscribe godha jazakallahu isin jedhe mallattoo habbugduu jalqabarratti like gochuun dagatina madhedin bibbaan viidiyoolee kanaan gara balballoomii Chinese technology singeessa Filisxeemonni dhugaa qabu haqa qabu ni mo'atu nasrii rabbii isaan amoosisu aamin jechuun dagatina nafana bu'a. Jerusalem as our own capital. Bata gaddaa waxabajjii 19 irraa kaasee qondaaltota gurguddoof jajjaboo amanamoo harka mirgaa afur kan dhabe Benjamin Netanyahuun har'asin ajajaa waraana waggoottan 40 isaan tajaajile kan qondaaleessaa fi raayyaa ittisa IDF Herzi Leviidha dhabuun dhagahame jira. Gama biraatiin ajajaan izzi kibbaa yookiin ammoo murna kibbaa Yuran Flinkmanis gadi dhiisuudhaaf xalayaa galfachuu akka jiru dhagahame. Ministeerri bakka bu'aa Yahudootaaf akkasumas intelligensiif kola biyyoolessaa nageenya Israa'elii Tamir Bengavir kan farra Islaama idila addunyaa ta'e erga aangoo gadhiisetti ministeerri hawaasummaaf akkasumas deebisanii ijaaruutii fi ministeerri faayinaansii ammoo sossobaa godhameef yeroodhaaf turuu isaa maddeen gabaasaniitii jiran. Hamas pirezidaantii Raashiyaa fi Raashiyaanotaaf mata qaalii pirezidaantii jabaa addunyaa jechuudhaan dhaadheessuun jajeetii jiran. Gaafa rakkoo kan nu bira dhaabbatan pirezidaanti Puutiin jecha ibsinuun hin qabnu jechuun kana gidduutti ammoo waraanni har'a gama West Bank Jeniinitti gaggeeffamaa jiru weerara Yahudota akkasumas uummata Saamraan wal qabsiisee gocha Israa'el irratti xiyyeeffatte qondaalli West Bank qondaala dhiyaa Hamas kan ta'e har'a ibsa kennuun dhagahame. Muummeen ministeera Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Atanis amaloonni akkana amaloota seera idila addunyaa irrattis nama qaanessan jechuun Benjamin Netanyahuutti dheekkamuun dhagahame jiran. Ameerikaan maraattuu filatte jechuufi kan maraattuu filate eenyutu maraate maraataan nama tokko yoo ta'e beekte Ameerikaa guutuun hin maraatte jechuuf nama dhiba. Haa ta'uuti maraattuu gungumtuuf dhagaan darbanne malaan qabu akkuma jedhan Brigeediin Mujaahidoota Hamas malaan qabu barbaade fakkaata. Abbo Trump gara walakkeessa Gaazaa dhufuudhaaf gammachuu qaba affeerraa taasise wajjin hojjechuufis qophiidha. Isaanitti toluu baatu bakka bu'aa isaanii wajjin hojjechuuf jedheetiin dubbittiin iitofte dhoote jechisiiseeti jira. Keessattuu tibba kana guramtoota sadeeniif kennaa addaa kennuu Birgeedii Alaksaatiin wal qabsiisee fi ministeerri damee alaa duraanii Antooni Bilinkan akkaataa Hamas itti guddateef humnoonni Hamas maadhee walakkeessa Gaazaa itti waliin gaana ergaa addunyaan dinqisiisuuf foddaa miidiyaalee idila addunyaa osoo nafiin balballoomanii Ifajen Benjamin Netanyahu gabataa qullaa qabataa bullaa akka ta'ee fi ajajaan waraana Israa'el Herzi Leviin keessattuu haleellaa isa tokko bara 2023 Hamas Israa'el irratti fudhate lammiileen Israa'eloota 1,000 olitti dhumaniif akkasumas kanneen 250 ol uguramtoota marsaa meeqaan deebi'uuf jiran kanaaf humni isa jala jiraa fi qajeelchi isa jala laaffachuu isaatiin kan ka'ee fi qaamni walabaa taasiseetiin raayyaan ittisa biyyattiis ta'e qaamonni biyyoolessaa karaa ministeera raayyaa ittisaatiin ifa taasisu
kun dogongoraaf barabarayyuu na wajjin jiraata jechuun yeroo dhagametti ministeeronni galoo galaanaa akkasumas qondaaltonni humna qilleensaa fi galoo galaana dooniiwwaniif ajaja humna galaanaa hundi isaanis aangoo gadhiisuu akka jiran dhagahamee jira. Benyamin Netanyahuun walii galtee kaabinotas ta'e qondaaltota irratti dhiibbaa gurguddaa kan qabuu fi qondaaltota warra ortodoksii hordofan keessattuu waa'ee loltootatti filachuuf gulaaluu irraa wal qabsiise Herzliya Leevitiinis akka waliin galintu himama. Waraana Gaazaa dhaabneetiin humna guddaa fi cimaa ta'e kan akka sibiila aayiranii jabaatu warreen shororkeessitoota walakkeessa Teel Aviivitti har'aa fi torbee darbe keessa Israa'eloota waraanan billahan humnoota kanneen Iraantu erge jechuun erga Iraan keessatti abbootiin seeraa gurguddoon lama ajjeefamanii dhagaan haroo ilaan taasisuudhaaf tarkaanfiin isaan deeman addunyaa ajaa'ibsiise. He is appealing to global communities for urgent relief and reconstruction aid. Donald Trump has said of Israel's genocide in Palestine, it's not our war, it's their war. He has also commented on the ceasefire, expressing skepticism that it will last, but highlighting Gaza's potential for redevelopment. في هذا المخيم الصغير. لا هناك مبالغة دائما في حجم القوة. سواء يعني لو أخذنا غزة كمثال. وزير الخارجية القطري عن أمله في أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية والانتقال للمرحلتين الثانية والثالثة. نأمل أن يبقى وقف إطلاق النار صامدا حتى النهاية كي نتمكن من الوصول للمرحلتين الثانية. الجيش الإسرائيلي أعلن يارون فينكلمان قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي استقالته، وقال في رسالة استقالته كإحراج من وزير الدفاع كاتس على رئيس الأركان، كأن يقول له أطلب منك أن تحضر خطة عسكرية للإطاحة من نقص كبير يصل إلى أكثر من 60% من ناحية المستلزمات الطبية والأدوية تحديدا للمرضى المصابين بأمراض مزمنة. ترامب إنه ليس واثقا من القدرة على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لست واثقا من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنني أعتقد Gachabinsa Ottoman Turkootatiin boodaaf akkasumas xumura waraana addunyaa tokkoffaa biyyootiin mo'atan 1919tti marii addaa ta'uudhaan Yahuudota Awurooppaa baraaruu mata duree jedhuun seenaa keessattuu gaazexeessaan Yahuudota Siwiidinii Teodoo Ezili barreesse tokko qo'achuu eegalan. Maappiin kun ammoo biyya Yahuudota baha gidduu galeessaa keessatti hundeessuu jedhu kitaaba isaa fuula 711 irratti Teodor Erzil jedhamu kuni erga barreesseetii booda maappii kana kan biyya Yahuudota jechuun 1998 wixinee Paaris irratti walgahii ta'aniin biyyoonni waraana addunyaa tokkoffaa mo'atan Jaappaan, Biriteen, Paarisitti kan ta'anii fi Firaansiif Xaaliyaan kan irratti argaman yoo ta'u dhimmichis erga bilcheeffameetiin booda dubbittiin naannoo kanatti qarqaraaf qaroomni Araboota waggaa 3,000 ture akkamitti akka cabuu qabu tooftaa baasan. Dippiloomaasonni Biriteen yookiin ammoo Ingiliizidha qubeessaa irsaasii harkaatiin impaayera maqaa har'aa Ottoman Turk cabxe kana Sooriyaa, Iraaq, Falastiin, Libaanos, Joordaan jechuun isaantu maqaa moggaase biyyan jirre achumaan achitti qabatan. Haa ta'u ammoo warri Ottoman Turkootarraa hafan hundi isaanii dachii Siiriyaa yookiin Sooriyaa jettu seenaa irraa wal qabsiisee qubachuu akka barbaadaniif isiin lammaffaa Falastiin turte. Mariin nageenyaa 1948 ta'ame ammoo inni guddaan abukaatoo mirga namooma Yahuudota yeroo sanitti kan tureef booddee muummee ministeera Israa'eelota kan ta'e David Ben-Gurion ture. David Ben-Gurion weerara gurguddaa keessattuu dachii Yahuudota babal'isuu qabna jedhuun Masri keessaa iddoowwan beekamtuu lafa bal'aa Sinai jedhamtuuf akkasumas kibba Libaanos Dahiyyaa dabalatee laggeen Litaaniyaas darbanii Joordaanii fi Ebroon magaalaan guddittiin akkasumas hanga galaana Meeditiraanii
daangaawwan Iraaqiif Efraaxis gamatti kenna kan jedhu maappiin kun seenaan taa'uufi waraanni The 6 Day War jedhamu Arabootaa fi Israa'el 1967 erga dhooheetii booda gaarreen Goolaan akkuma qabattetti kanaaf ta'e Israa'el Sinaay Masri keessaa akka baatu taasifame. Haa ta'uutii Ebroon keessaas ijaarsa manneen 600 murtiiwwan mana murtii idil addunyaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Jihuudota yookiin Yahuudota baasuuf murteesseen gammatti qaamni hojiirra oolchuun jiru. Hooggantuun warraaqsa ijaarsa warra Yahuudota irra deebuudhaan ammas amantiin qulqulluun keenya kan Salomoonotaaf Ebroonotaa inni kan nuu kenne tokko Libaanos macaafa qulqulluutu itti bu'ee iddoo Israa'elootaati jechuun murtii dabarsite. Wanti isaan kana godhaniif tokko Hizboollaa dadhabsiisuus kaayyoon kana jedhamaa jira. Gama biraatiin laggeen lixaa iddoowwan murteessaa fi istiraateejii ta'an barootaaf West Bank irraa Jeniin amma lolli itti baname irraa kaasee dhiibbaawwan gurguddoodhaan weeraraa akkasumas olaantummaa seeraa irratti gaggeessuudhaan tarkaanfii fudhachuun alaamaa Filisxeemotaaf daa'imman irratti barachuun naannicha akka dheessan taasisuun impaayirichi babal'ataa dhufe. Biyyoonni Arabaa carraat hundi isaanii jedhan deebii tokkoon kennine. القوى السياسية كل معنية أن تقنع وأن تناقش وأن توصل هؤلاء النازحين إلى المستوى اللي يقبلوا. أيضا هذا يتطلب أن تخرج يقول فيه الجيش يتواجد في داخل جنين في ظل هذه الفترة. يجب أن نتذكر أن قطعان المستوطنين تقوم. من ناحيتها قالت حركة حماس في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من كسر إرادة كل أشكال الدعم إلى الفلسطينيين في قطاع غزة مباشرة. احنا اليوم جينا في حقيقة باش نشاركوا شوية الفرحة ديال الفلسطينيين وهذا النصر اللي داروا. ومقاومتنا التي نشأت على الكرامة وتعرف ثمنها تتقدم بالتحية وعظيم الشكر لمن شاركها. الحوثي حفظه الله أولئك الذين حركوا صواريخهم ومسيراتهم الإسلامية في إيران حاضنة المقاومة. هناك مبالغة دائما في حجم القوة، سواء يعني لو أخذنا غزة كمثال، لو أخذنا الجبهة اللبنانية كمثال. kutaawwan idilaa addunyaarra yakka olitu hojjetamu deema jechuun Doonaald Tiraamp ganamumaanuu abaarsi akka qaanqee saafayatti wal jala qabsiifamee jira. Raashiyaa fi Chaayinaan waliigalteewwan nagayaa akkasumas Taayiwaaniif Yuukireen wajjin yoo kan hin fudhanne taate qoqqobbii cimaa mul'ii isaanii kutu irra kaaya jechuun yaada duraan sa'a 24 keessatti Yuukireeniif Raashiyaas araarsa waraana addunyaa sadaffaa kan kaane taasisa jedhu dhaadannoo Iraanii fi Raashiyaatiin eegaluun Raashiyaa fi Chaayinaan akka waliin mari'atan taasisuu maddeen gabaasaniiti jiran. Gama biraatiin haleellaa har'a kutaa West Bank irratti isin fudhattee wal qabsiise biyyoonni hedduun balaaleffachuu irratti akka argamantu beekama. Birgeediin Mujaahidota Jeeniin jedhamu haleellaa gurguddaa waaree booda loltoota Israa'el 4 ajjeesus Al Arabiyaan gabaasee jira. Haleellaa xiyyaarotaaf helikoophterota diroonotaan fudhatanii akka qondaalli hoggana damee dhiha West Bank kan Hamaas jedhutti Filisxeemonni 8 daa'imni tokko ajjeefamuudha ragaa bahanii jiru. Haa ta'u gama Gaazaatiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanatti uguramtoonni 4 ammas sanbata harka Hamaasii kan kennaman yoo ta'u hangoota guyyoota 16 keessatti Filisxeemota 1900 fi uguramtoonni Israa'eliif Ameerikaa 33 dabarfamanii kennamu jechaan dhagahamee jira. Kana gidduutti Raashiyaan magaalaa guddoo beekamtu taateef bu'uura murteessituu istiraateejii Yuukireen qabachuun dhagame. Erga Yuukireen kaleessa galgala diroonota waan isaanii hin beekamneen buufatoota gurguddoo iddoowwan 8 haleelte jedhameeti. Dheengadda iddoowwan murteessituu istiraateejii magaalota xixiqqoo 2 kan qabatte Mooskoon magaalaa guddittii irraa kiiloomeetira 10 qofa irratti kan argamtu iddoo addaa qabachuun dhagahamee jira. Gamtaan Awurooppaa pirezidaanti Tiraamp nun diigu nuti ofii keenya galoo galaana irrattis malanna
duraan himne Ameerikaanis biyya takka nuti wal dandeenya jechuun keessattuu haleellaa Yuukireen irratti fudhatamuuf shaakala addaa eegaluun isaatis dhagahamee jira. Akka maddeen miidiyaalee idila addunyaa jedhanitti Raashiyaan misaayilota gurguddoof diroonota hedduudhaan Yuukireen haleeluun loltoonni Yuukireen hedduu dhumachus miidiyaaleen gabaasaniitii jiran. Gama biraatiin adeemsa biriiksiif diinaggeewwan biriiksi irratti qabsiisen tarkaanfii fudhadha jechuun dhaadannoo Donald Trump dubbate pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin akka qoosatti ilaalanii dabruunis dhagahamee jira. Taareen walakkeessaan walgahii dhoksaa fi cufaa kan teette haleellaa niikileeriitiif gonkuma wanti nu yaachisuun jiru jechuun dhagahame. Abbaas Araghchi ministeerri damee alaa Iiraaniidha. Tarkaanfiin Tel Aviiviif akkasumas Ameerikaan as dhufu yoo jiraate itti gaafatamummaan fudhannu jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessaa mootummootaas akeekkachiisaniiti jiru. Raafaa'eel Maariyaano Giroozing itti gaafatamaan damee dhukaaf niikileerii idila addunyaadha. Ameerikaan akkasumas warroonni lixaa Awurooppaa Iraan haleeluu danda'an jechuun erga akeekkachiisanii booda qaamni balallii kamiyyuu gara Iraan taasisu biyya Yahuudota Tsiyoonota Israa'eliif wabii itti gaafatamummaa isintu fudhata jechuun dhagahame kan jedhan odeessa keenya irraa ture.